Oromoo jechuun mucaan sun weellisaas hiriyaa Arafaatiiti. Ijoollee kenna ijoollee naannoo Baaleetitti dhalate. Kanaaf anis odeeffannoo tokko funaannachuuf hedduu barbaadaan ture argachuu hin dandeenye. Dubbiin sun dhugaa taanaan walgalgalaafata taati. Walgalgalaafata taati jechuudha. Walgalgalaafata taati. Maatii ofii irratti illee tarkaanfii cimaa akka fudhachiisuuf deemu walgalgalaafata taati. Sonsaan dhugaan Jawaariin irra geesse haadha isaa bira deemee mana citaa warraa deemee haadha jala seenee fotoo ka'ee haala san ta'ee waan kana dalannaan. Hello. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ahmad Jimmaa akkami? Namni Jimmaa qabnu sima qofa. Akkam Jirtaa? fayyaa jirtaa habiibii koo. Jirra. Simaaf abduu seedha ijoolleen Ijipti irraa qabnu ijoolleen qeerroon Jimmaa. Baga jiraatte. Yaada moo gaafii qabdu? Naaf jiraadhu habiibii. Ani yaadan qaba beettee. Tole itti fuufime. Jawaariin kana hidhaa keessaa baasuudhaan uummanni Oromoo waan duuba deebi'u tokko hin qabu hanga lubbuun isaa wareegamee Oromoon miliyoona 52 jenne nuti miliyoonni 50 dhumeenna miliyoonni 2 hafee bilisoomuu isaa barbaanne Jawaariin tokkicha mana hidhaatii baasanii wanti galee hagalu addunyaa kana irratti jechuun barbaade beettee uummata Oromoo waan duuba deebisu hin qabu. Adillee adallaa fi seenaa jiru uummanni Jimmaallee uummanni kutaan tokkootu waliin qoodii eenyinuu Jawaariif lubbuu isaa wareeguu qaba ankara kootutu Jawaariif jecha lubbuun koo wareegame nan gubu beettee. Galatoome haadhoo koo galatoome. Amshiir. Jawaar abiyyi jechuun nama biyya keenyaati beektaa kulloon Jimmaa silaala quufan garan qabanii beektee. Koonneshiin isaatiitu rakkoodha. Bakkuma ciisee ka'ee gubatee ilaali gubatee bootuma ciisee ka'eetiin dubbataa jechuudha. Inni gubate bakka ciisu jira qullaa ofii ol ka'ee gubate qabsoon akkana. Dhaloota qubeetii Ijiptii jiraata Masirii jiraata nutti fakkaate baay'ee halkanii guyyaa inuma mormataa jira hagoon ofiitiin baay'ee galatoomin jedhaanii nama akkanaa kana jabeessuu qabnaa jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana sa'aatii ammaa kana gada basaasaatitti awwaala naannoo Booleetitti awwaala nama afurii awwaaluuf garasitti golgaa jiranii waan nama deebi'ee fi nama awwaalchisuu dhooggaaranii jechuudha. Waraanni mootummaa nama awwaaluu dhooggaa jira. Uummanni gara 40 olii ta'u akka gaafa Jawaar isaas deemee sanii dhoowwee achi jira. Reeffa gariillee dammoo dhooggatanii jiranii saniif deebi'ee jechuudhaan reeffa gariillee dhooggatanii turanii reeffallee dhooggatanii turan jechuudha. Janaayisallee kan dhooggatee jira mootummaan janaayisallee kan dhooggatee jira jechuudha. Gada basaasaa yeroo ammaa kana rakkoo hamtuu rakkoo baddutu jira jechuudha. Amma ijoolleen bakka awwaalaa san kan jiranii waraanillee likki malee dhukaasaara nama reeffallee kennuu didanii kan du'e awwaalachaa jiranii naannoo Booleetitti karaa nageellee ol deeman san jechuudha gara nageellee gara asallaa ol baatu karaa sanitti waan jajjabdutu deemaa jiraadhani awwaalaa guyyaa kaleessaa nama nurraa wareegame awwaalachuudhaaf reeffi cinaan mana mootummaa jiraadhani harka mootummaa jiraadhani hin kennine mee ammas qeerroon achii miskool naa gootee seenennaan seene yaada dabarfachuu barbaadu walumaan argitani yoo neetworkiin nu hojjete jechuudha. Rakkoo hamtuu keessa yeroo ammaa kana janaayisas dhooggatanii jiranii kaanillee kan uummanni harkaa qabu awwaalataadha. Uummanni diran xiiqii keessa seeneetiin yaa'ee jira baadiyyoota garaagaraa irraa jechuudha. Haala hamaa keessa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana gada basaasaa odeeffannoo achii qabnu akkasumas koonneshiinidha. Koonneshiin an telefoona ilaalaa jira asi nama afurii bakka tokko awwaalachaa jiranii jechuudha. Koonneshiinitu addaan nukutaa jira. Harka hedduunatti miskoolaa ture jechuudha. Kanaaf qeerroof qarreen bakka jirtanii kan biyya alaa jirtu qeerroo bira dhaabannu kanuma wanni isin dabarsan kanuma tokkummaan haa sochoonu ijaaran tokkummaan kutaa tokko gad awwaaltee kutaa tokko ol hin faarsin nama jala deemu wallaale namni ijaaraman qabu afaaniin iyyuu ijaaramni hin jiru har'a laal gada basaasaatitti namni afurii bakka tokko awwaalachuuf kaan dammoo mootummaan ni dhooggate ambulaansiin fudhatee ibsaa abdii si argaa jira siif ergaa bilbila biyyaa yaalaa jira sagalee dabarfannaan jedhaniiranii isa yaalaa jiranii torkitu didaa jira jechuudha kunuuti isa yaalaa jira bilbila biraatiin harkaan jechuudha. Maaliif waan danda'een saba kiyyaa bira dhaabbachuun dirqama kiyyaa jechuudha. Dirqama ibsaa walitti hin qabnu bayi fooloo godhii ka'ii deebi feesbuukii kiyya Rashiid si ergee jira si. Ibsaa bayi fooloo godhii ka'ii. Aloo daqiiqaa 5 qabda.
Hello. Halo, salaam Waalaikum salam. Waalaikum salam. Yaada moo gaafii qabda? Dafii itti fuufme Akkam waan jirta? qabdurra. Jirra. Jiraannaan Yaada dhufee qaba, mi? yaada Jiraannaan dhufee qabaatti. hasaara. Yaada qaba, Itti fuuf. yaada qaba jabaadhaati. Isinillee jabaadhaati. Warri biyya gurguddate jirtan jabaadhaa yaada kennaati. Foormishiinallee fuudhaa isinirraa foormishiina biyyaallee xiqqoo isitti fuudhuu danda'a. Tole. Isaan waan ta'eef jabaadhaati. Oromoon jabaachuu qabdi. Oromoon jabaachuu qabdi. Inni agarta namichi kun guyyaa waa balleessaa waan inni dalagu agarteertaa nama maqaan Oromoo himatu akka aangoo irraa buusaa jira. Waa muluu amaara qabsiisuu kunni jira kana waan ta'eef itti jajjabeessaatti. Jawaar achi nu haa bahu haga jawaar nu bahutu Oromoon akkana itti fufuu qaba. Oromoon immoo walqixxooftee hiriira haa baatu. Oromoon walqixxooftee bahutti hin jirtu. Oromoon kutaan biraa bahutti hin jirtu. Akka kutaan martuu wal fakkaattee baatu waan san daddabarsaati. Cinaan du'ee cinaan taa'u kun homaa qabsoo hin ta'u kana waan ta'eef namni marti akka wal bira yaa'u. Akka namuu bakka ofiitti biyya ofiitti naannoo ofiitti waan kana itti wanni jedhu akkas itti jajjabaadhaati rabbi isin biraa jiraatu. Tole galatooma. Muusaa walitti hin qabnu siis Muusaa Sheekoo walitti hin qabnu siifis Khadija koonashiniin dalagaan jiru. Muusaa bayi feesbuuka kee fooloo godhii ka'iiti deebi siif erga Muusaa Sheekaa bayi ka'i deebi. Kanaaf reefa kaanis kennuu dideedhanii waraan hamaa kanatti naqamee duraachi jira waa kanarraas guuramee waraanni humni addaallee haala kanaan achi jiradhanii dhooggatee jiradhanii kaan ofii awwaaladhee dhooggatee maaliif namni xiiqii keessa seenee haala hamaa kanaan yaa'ee jira gata basaasaa keessatti jechuudha. Naannoon boolee sun walumaa galatti akka gaafa jawaar hasaasa seenee san fakkaatti jechuudha. Achi yoo as garagalee maal hojjetu hedaa waliin ilaallaa jechuudha. Awwaalatee nama yoo as garagalee cadhisee mana galamoo tarsiimoo mataa ofii fudhataa kan jedhu waliin dhaga'uuf deemna. Koonnishiin nu rakkisaa jira malee tarsiimoo mataa ofii fudhatamoo akkasuma awwaalatee mana gala kan jennu waliin ilaaluuf deemna jechuudha. Waliin ilaaluuf deemna. Garuu kutaan biraa karafaa jirtu irra fiinii kayaboo dammaqi. Hello. Hello. Ni dhagaa. Akka kanaan itti hafuufanii kan ka'inillee haa ka'anii jechuun waraanaatu bakka hunda jira. Ka waraana sodaatee mana jirullee namni jawaar hin jibbe hin jiru. Haa gabba'ee falmatu akkasuma waa'ee qeerroo kana bira dhaabataniif haala mijeessitaniitiin nama har'aarraa du'e kana maqaan isaatii fi aanaa isaa jajjabina isaaniif hawwina. Sirritti qaqqabanii namni asirratti laayivii bahee dubbatu kun hundi isaaniitu jechuu waa'ee warra har'a irraa miidhame qeerroo har'a dhayameetiin kalee dhayamee jiru kana akka yaalamuuf maallaqni walitti qabamaa jirullee akka walitti qabamellee akka dhaqqabu jajjabina maaliif qeerroon kun nafsee ofii wareegu jira yoo kana bira hin dhaabatiin kun maal ta'a? Har'a jawaarii yoo hin baafatin har'a yoo jawaariif hin falmatin ka amma booda illee qabsaayaan akkanumatti hin du'uuf deema. Akkanuma rakkachuuf deema. Namni fuuldura dhaabbateetiin narraan tana nu afoo dhaabbatee deemee jawaararra sadarkaa kanaan ga'ee har'a mana hidhaa keessaa osoo isan baasin amaara harka bu'ee afaan bineessaa harka dhaabbatee amma fayyaa isaati irratti illee kanarratti illee baafachuu dadhabnee jenne amma booda qabsaan akka isaa kunis nuufillee dhalatus hin guddatu jechuudha. Maaliif akkan akka isaan argachuu hin dandeenyu yoomillee maan ta'an. Kanaaf kana dhaga'uu jirta. Uummanni Oromoo kaabaa kibbaan bayaadhiyaan akka addaan hin kunne qabsoo kana. Qabsoo kana akka addaan hin kunne. Yaaduma maal qabdi? Yaani dhuma amma warra kun awwaalama qabsoon akka waraanni akka wal dura dhaabatu jira arguu jira. Warra kana bira akka dhaabatan maallaqaan humnaan yaadan jajjabina qeerroon humna godhata yoo namni tokko bira dhaabate jechuudha. Harka duwwaa gabba'ee loluu danda'a. Na bira dhaabatan jedhee dhayamuu yaadama jedhe. Bilbilli biyyaa waamaa jira. Tole galatoom fuuti ati asumaan. Waamaramee bilbilli seenaa sheersheer olii godhame waan yeroo ammaa kana nama keenya kan tollee akka itti awwaalata dhabne dhaga'uuf deemtaa jechuudha. Seen olii sheersheer godhu. Sheer hinillee kadhaa Oromoo biratti birriin kadhaa. Nama keessan katuu awwaaladhaan kadha qeerroo gargaaraan kadha. Hayi Oromoo.
Onnumtumtum iyyuu kadhaadha si biratti. Ofiin hin beektu. Namni seente kun nama si jala jiru sheer godhi. Sheer olii godhi. Namni maatiin jalaan duune firri jalaan duune hin jira jedhee yaadu barana zamana abiyyi kana keessa. Zamana mootummaa abiyyi kana keessa namni maatiin jalaan duune hin jira jedhee yaadu firri jalaan duune hin jira jedhee yaadu jechuudha. Naaf ergime. Si ergee jira. Si ergee jira. Abbaan ergattee hin beekte si ergee jira kaasuu qabda. Yoo koonnishiin hin qabaanne malee. Gubanni kunuyyuu nu gube uummanni Oromoo kunuyyuu nu gube kutaan tokkoon du'aa kutaan tokkoon ni rafa. Wannan jedhina kaasaa warri isin warri ergatte ni beekta. Hello. Ni dhagama. Mee maaltu jira yeroo ammaa kanatti mee yaada kee sagalee ol qabii dabarfadhu awwaaltanii nam. Networking gahaa inni bira jiru amma sa'aatii kanatti asaasa keessa wanni jiru uummataaf waraanni walqixa. Kadii awwaalachuun haalaan rakkisaadha. Sagalee tokko dubbatuun haalaan rakkisaadha. Waraana meeshaa hidhatee fi waraana uffata sibiilii uffatee shukuutii garaa gara dachaafatee yaa'u. Uummata keessa akka jiru battasanii jiranii uummanni waan tokko dubbachuun guddisee dubbaateera. Miidhamaan asaasa keessaa haadhaan dabalaa jira gammaatitti namoonni hedduun akka gaarii miidhamanii qaada godhan jiru. Kan isaan ambulaansiidhaan guuranii dhabamsiisan hedduu mana yaalaa jiraa fi midhaan keessa akkatamee laga keessa akkatamee kunniin adda nuureen jiru. Ammaaf nama amma gamee uummanni awwaaluu irra jira. Iddoo namni awwaalu kanatti waraana sabnee dhaabataa irra sa'aatii amma ijoolleen haasa'u kana waraanni manzaaraa bireenii abbaa manaatiin nurra hidhee irra dhaabataa jira. Daandiin ispaaltiin gama kun kiiloo irraa jalqabe hamma booleetti waraanaan hidhamee jira. Baay'inni uummataatii fi baay'inni waraanaa walqixaa. Isa keessa ilaaluun hin danda'amne waa dubbachuun hin danda'amne adda isaa keessa jirtu yeroo ammaa kanatti baay'ee sodaachisaadha. Sa'aatii amma sirjina isaa kana waraanaan marfamnee jirra. Sagalee amma kana siifamudha bilbila amma narratti yaadamaa jiru kana akkaataan singela kaasee singela fi bisuudhaan baay'ee rakkisaadha. Tole mee jaala kiyya. Tole mee yeroo tokko jaala kiyya. Yeroo achi awwaalattanii kaatanii nama awwaaltanii kaatan yeroo nama awwaalattanii kaatan namni awwaalartan kun nama afur naan jetti. Nama kana yeroo awwaaltanii as deebitanii tarsiimoon isin fudhachuun weddan maalidha uummanni waan inni fudhatu hedda. Akkasumaan mana galuu edamoo baay'inni uummataa kunis nama gammee daawwattootaaf ibsi. Akkami silaa tarsiimoon isin barbaaddan. Yoo xiqqeessee amma siime baay'inni uummata yeroo kana awwaalchaa argamee nama 20 ol ta'a. Isaan waraanni kun akka gaarii shororkaa yoo uummanni humnaa hojjetuu barbaada waan jedhamuuf shakkiin caasaa ofiin keessa diriirfatanii waan uummanni walii himu kana dhaga'anii hiriira dhugoonaa jalqaba namoota awwaalanna waan uummanni jedheessi achi deebinee hiriira dhugoona waan uummanni jedheessi sababa kanarraa ka'ee waraana hanga funyaanitti dhachiisanii meeshaa makiinaa gubbatti hidhanii lafarra hidhanii iddoo buufata isaanii mijjatu hunda meeshaa hidhanii meeshaa kallacha namaa irra hidhanii jiran. Wanni isaan kana godhanii maaloo jettanii tokkoffaa namni namni madaa'ee hedduu lammaffaa baay'inni uummataa akkaan isaan sodaachisee jira. Sadaffaa ammoo uummanni kun hin seennu gallee manatti hin gallu mana dhufanii hojjetanii mana amantaatti dhufanii hojjetanii jiranii guddaa keessa keessa hojjetanii jiranii fakkeenyaaf uummarri kaaliin kun ajjeesan abbaa ijoollee 14 kaawwanni ijoollee kanaa nama 4 arfaffaan taatee waliin ajjeesan tana mana isaa ajjeesuu qofa osoo hin taane mana isaa ajjeesanii nama guddaa kana ga'u kana isa ajjeesanii qorqoorroo isaa rasaasaan qaawwa baasan keessa dhaabatanii dhukaasan jechaadha. Rasaasaan qaawwa baasan. Sababni namni kun du'eef manguddoon akkanaa kun du'eef qaalii gara amantaatiinis haa ta'u nama dhageettii guddaa qabu gara qabsootiinis haa ta'u nama ijaarsa gahaa uummata Oromoo keessatti waa'ee Oromummaa ibsuudhaan daandii gubbaa deemaa guyyaa takka sagalee hojii waliin qabin dubbataa ture. Haa ta'u malee ajjeechaan isaa waa lama sadi keessaa qaba. Innis lafatti hin duune nam tokko isaa yoo du'e sin dhoksanii ni dhoksan malee waliin baasanii nam tokko illee akka waraanetti waraana isaanii keessaa saba kanarraa ka'ee lafatti nama du'e miti seertiidhaan taataniitiin makiina irra darbatanii kaan achi deemanii odeeffannoon akkas jedhu nu gahaa. Kanaaf nama kana nama jabaa akkanaa kana nama qaalii akkanaa kana karaa amantaatiinis haa ta'u karaa qabsootiinis nama dhageettii uummata Oromoo. Mee ammaaf jaala kiyya ammaafi wanni uummanni yaadaaru wanni isin yaadaartan akka qeerroon isin wajjin jira qeerroodha atis qeerroodha adda durummaan mee hawaasni ammaafi manatti jallisee reef awwaalatee mana galuudha moo
tarsiimoo fudhatuu qabu jira mee daandiin silaa cufamee rattee durattis mee ammaaf wanni silaa isin mari'achaa jirtan maalidha 20 kana hawaasa 20 kana oli waraanni yoo xiqqaate nama kumaayyuu yoo ga'ee jedhe ni injifattani abdii qabna ummanni maal yaadaara jaarsoliin biyyaa maal yaadaa jiran wanni yaadaa ramme hawaasni keenya gammaatiin wanni yaadaa jiru waan hayyoonni keenya biyya alaatii lallabanii fi qeerroo biyya keessa godhaa jiran akka gaariitti galatoomfatanii jiran isin maddii jirra jedhaa jiran isin maddii jirra daran akka hawaasni keenya immoo sagalee guutuudhaan ol baasee dubbatee hawaasa bal'aa kana amma hidhirneef waraanaan hidhamnee jirra waraana meeshaa hidhate qofa waraana sibiilitiin hidhamnee jirra tokko tokko keenyaa nu keessa seenanii akka hiriiraatitti yaada keenya akka waliin qoonni nu gidduu seenanii hawaasni akkaataa itti walitti dubbatee walitti mari'atu yaada fi akkaataa itti gadi baasu cinqamee jira. Meeshaan sa'aatii kan irra hidhamee jiru fakkeenyaaf guyyaa har'aa kun akka aanaa gada bakka magaalaa guddoo turte. Uummanni waan guyyaa har'aa bahee silaa gabaatu olitti bahee awwaala namaa irra jira awwaala qofaaf miti manni kasi bahe kafee awwaaluu qofaaf osoo hin taane ka jiru duunee irra waan jiru nama keenya gaafa nuti hin boonnuu fi hin awwaallu gaafa inni jiru maal walii haa goonu waan jedhan irra jiran. Kanaaf marii hawaasaa kana waan dhagaanii fi meeshaanis nu marsanii caasaa isaa akka sibiilitiin nu marsanii mariin asaasa guyyaa asaasaa kun galeessa ganama sa'a lamarraa ture galma bara kana eebbifatan irratti ture galma waraanaa hidhanii mariitii gaggeessaa turanii caasaa fi warroota amanamuu bicha waamanii waliin mari'ataa turanii wanti achi mari'atanii agabbaaniini wanni kun dhooyinsa wanna kana irratti argitee osoo namni kun haa jiraatu nama kana ta'ina waan jedhan osoo mari'atanii jiraatan ta'etti nu gaarii ture. Rasaasni akka roobaatti nurra roobee nama keenya kaan madeesse kaan ajjeesee laree keenya caccabsee bineensaan nu kennuu ture. Kanaaf abdii mootummaa kanarraa nam tokkollee hin qabu. Warra isa waliin nyaataaru alatti warra inni fayyadaaru alatti ammaaf awwaaltanii kaatanii moo akkamme hangammaatu awwaalarra jiranii hangammaatu awwaalaa jiranii hangammaatu kadhamee jira hangammaatu qabeetiif ganaa boolla qotuu ammallee deemaa jira nama keenya awwaalleen finna hangammaati kaan kareeffatu qaarru jira kaan kan hospitaalatti ammootu sa'aatii ammaa kana du'e jedhanii nutti maaramtu jira kun qadu'e ammootu amma sa'aatii ammaa kanatti abbaa irraa dhabnee maal jedhanii harka isaanii jirutu jira kanaaf wanti numa naggadaarra tokko hin jiru baadiyyaa keessatti haa ta'u magaalaa keessatti daandiin hedduu cufameera daandiin kun kabaalee fi arsii shaashamannee fi arsii asallaa wal qunnamsiisu magaalaa isaa irra cufamee jira yeroo gabaabduudhaati konkolaataa marsitee waraana guddaadhaan waraana akkas 200 ta'uudhaan marsitee makiinaa tokko tokko jidduu ofii keessa nakaa hajjabdee magaalaa keessa baastee garanaadhaan meeshaa nurra hiitee amma yeroo dhiyoo haasaa kana duratti iddoo akka sa'a 5-6 jidduutti dabarsanii turanii achi as wajjin daggallee hin jiru konkolaataan kun ammoo karaa bulee baasii haganan jedhamne isaanii kafaleetiin ka darbe baasii haganan jedhamne isaanii kafaleetiin ka darbe lubbuudhaaf qabeenya kana biyya nu gachaaranii qabeenya qabanii itti mootummaa kana itti kafalanii fi ka daandii kana irratti darba kana amma sa'aatiin waliin haasa'u kana ta'e hanga kaleessa sa'a 8 singilitti dhoo irraa jalqabe hanga amma sochiin tokko jiru sochiin jidduu kana keessatti arginu sochii amasitti maaru kuni konkolaataadhaan ajjabanii maallaqa funyaanii irraa nyaatanii konkolaataa baala irraa dhufu arsii shaashamannee irraa waan hin jirre kabaalii qofa fuudhanii dabarsanii jiran sa'aatii kanatti kan sitti kana kana ala sochiin tokko hin jiru wanti uummanni hojjete keessaa tokko kana gaarii fardaatiin farda kooraatiinis haa ta'u motora qabuunis manaan baane miira ofiitiin manaa bahe mee amma jaala kiyya mee ammaaf yeroo tokko ammaaf yeroo ammaa kanatti isin tarsiimoon isin fudhattanii deemaa jirtan maalidha gabaabsiiti mee nuu himi walitti deemne yoo dandeette fotoo waraabii viidiyoo naa ergi yoo dandeette yoo konneeshiniin jiraate waraabii konne naa ergi siin jedha okay muraniiranii injiru ngira amma konneeshiniin hojjetu bilbilli kun hojjetu bilbilummaan amma dinaasaa darbee hojjeta amma wanti isaati kana nu barbaadu wanti nurra jiru warannoo uummanni nu agarsiise gaariidha nama gammachiisa keessee warroota laaffoo irraa wanni eeggannu oromoota biyya alaa jiru irraa wanni eeggannu yoo nullee dhumne isin ammoo warraa eeggan biyya sana walitti qabna haqa keenya irra dhumaa jirra mishinaa dhaabadha murannoon keenya murannoodha wanti nu godhuudhaaf deemnu daandii dhagaa bichaa cufuufi miti teeknika gara garaa fayyadamnee konkolaataa daldaltoota osoo hin taane konkolaataan isaaniitu akka hin darbine qeerroon mari'atee xumuree jira kana ka godhu horiidha nu cinaa dhaabadha maallaqaan nu cinaa dhaabadha maallaqaan nu gargaara ijaaramnee jirra hundi keessan ijoolleen biyya alaa jirtan aanaaf godina keessan irratti ijoollee garaa isaanii amantan ijoollee qabsoo kana galmaan gaajettanii yaaddan cinaa dhaabadha ijaaramaa jedhaan ijaaramsa isaanii ka isaan ijaaraman irratti isinillee irraan dabalataan gorsa kennaa fi gabbageessaa ijaara baay'ina caalaa kan barbaachisu amma nama muraasaan mari'anne xumuranne akkaataa sochii isaaniitiin daangessuun irra geennee jirra waan ta'eef kanarra kan nu gargaaru maallaqa meeshaadha maallaqni meeshaa nu jijjiirama meeshaa nu barbaachisa nu ka waliif fidu humna keenya ka jabeessu ka diinaan irraa qolannu
kadiina kanatti laamsheessinu kan ittiin sodaachifnu kan ittiin ajjeefnu akka nu ajjeesaa jiru kanatti kan ittiin gubnu amma booda meeshaa dhufa. Sagaleen nama keenyaa sagaleen uummata keenyaa akka gaariin nu bira jira. Uummanni keenya alaa gara manaatitti galee jira. Maaliin jechuun kiyya qaama kiyya osoo hin taane daldala fi balbala ofii cufatee jira. Suuqa ofii cufatee jira. Konkolaataa ofii dhaabee jira. Gaarii fardaa dhaabee jira. Motora ofii dhaabee jira. Bajaajii ofii dhaabee jira. Walumaa gala waan socho'u dhaabee jira. Waan socho'u miti balbala manaatti cufatee jira. Manni keenya sa'aatiin kanatti. Sa'aatii isaan kana cufan kanatti mana keessan banaa itti deemaa jiran. Mana keessan banaa itti deemaa jiran. Een banu namni keessa. Maaliif eega banan kabaleen ajjeesaran. Tokkoffaa namoota kanneen banees ajjeesan. Nama baneen ajjeesaa waan ta'eef uummanni keenya jalaan banu duudhaa. Tole jaala kiyyaa galatoomii yoo dandeette viidiyoo na waraabi boodas deebisee siif bilbila quba ol qabna waan irra jiruun milikkita naaf godhi siif deebisaa siin jedha galatoomi siin jedha dhaamsa dhumaa yoo qabaatte. Ayyee ulfaadhaa jedhee walumaa gala dhaamsi kiyya kanumaa Jawaar mana hidhaatii bahus Jawaar mana hidhaatitti hafus Abiyyiin angooraan ta'u. Jawaar mana hidhaatii bahus Jawaar mana hidhaatii hafus nafxanyaan biyya kana nuuggantu Oromoo ofiin bula Oromoo ofii bulcha biyya keenya ka bulfatuu ni dandeenyu rabbi kadhannee jabaa keenya itti hooggansatti godhannee hooggansi akkuma mana hidhaa jiru alas ni jira waan ta'eef sa'aatii ammaa kana hooggansa waan qabuuf tarsiimoo waan qabuuf walii galee yeroo takka sa'a takkatti biyya Oromiyaa jedhamtu sana keessatti sa'a 8 irratti daandii Oromiyaa keessa socho'u hunda isaallee jechuudha baannu irra caalaan harka 85 ol cufamee jira. Kanaaf hooggansi keenya mana hidhaati yoo isaan fayyada irra caalaa. Jawaar gaafa ana jiru waggaa nama guutuudhaaf isaan tajaajilaa ture. Jawaar mana hidhaatitti yoon isaanii Jawaarii fi osoo hin taane ofiidhuudha. Yoo ofiiku barbaadan, yoo naga biyya kanaa barbaadan, yoo Mangistuu Hayilamaariyaam Zimbaabuwee bira galuuf butatee ala, yoo biyya kana keessa bahee hin gala jedhe hidhamtoota deemu, hooggantoota deemu, paartiilee siyaasaa deemu ta'ee akkasuma walii galmoota Oromoo bahee mana hidhaatii gabaa. Tole galatoom. Tole kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa Roomaan welcome baga nagaan dhuftee siin jedha akkam jirtan nagaa akkuma argaa jirtan ani shaalloon gadaa sagalee kiyyaan isinirraa nan bifadhu horii kiyyaan hin nan bifadhu waan hundaanuu isinirraa nan bifadhu kutaa rakkoon jirtu amma yeroo ammaa kana rakkoon hamtuun gada basaasaa fi dodola walumaa gala arsii lixaa kana keessadha jechuudha. Adii walitti himna feesfeesii kana daawwachaa jirtu arsii qofaa miti kutaa Oromiyaa guutuudha. Rakkoon hamtuun akka uummanni keenya ka Wallaggaa dhumaa ture sanitti akka uummanni keenya Gujii dhumaa ture sanitti yeroo ammaa kana arsii keessatti rakkoon guddoo. Abbaa ijoollee 14 manaa fuudhanii abbaa ajjeesanii haadhallee ajjeesanii yatiima godhuuf. Kan akkamitti mana bultee akkamitti rafte akkamitti nyaatte akkamitti dhuddaate akkamitti waan darbine akkamitti waan gargaarre akkamitti aayyoof aabboodhaa ol deebi jette manatti manaa gabbuwaasanii mana banadanii itti dhukaasanii ajjeesanii yatiima godhu abbaa ijoollee 14 abbaa ijoollee 14 obboleessa kiyya obboleettiiti jedhagaye. Abbaa ijoollee 14 gaffuudhanii ajjeesan. Kaan dammoo masgiida fuulduratti itti dhukaasanii ajjeesan. Namni 20 kun ka achi jiru kun namni 20 kun 10 du'e 10 waan tokko ni gonfataa jechuudha. Ijoolleen nama dubbise kun ijoollee waraanaati. Ijoollee waraana waggaa 10 keessa turanii hawaasa keessa deebi'anii hawaasa keessa hojjetan kaan nama dubbise kun loltuu nama tukaandoo sanuudha ijoollee ilaali tukaandoo ijoollee jechuun warra helikooftariidhaan xiyyaara irraa lafatti bu'ansan isa kaan amma waliin haasaa argu. Ijoollee waggaa 10 ijoollee taankarii deemusanii fi wanna dhooftusan jaratu uummata keessatti deebi'ee uummata keessaa haasaara. Kunniin jiran meeshaa sana sufuutee waraana san kadaaraa godhuu dandeetti ijoollee kanneen jechuudha. Jira namni jira kan dhabame afaan bichaa ta'e namni ol gargaaraan jiru namni gargaaraan jiru. Sagalee ta'uun maal godhan sa'aatii 24 sirra bahee iyyaa oole faayidaa maal qaba? Faayidaan hundi qabu tokko hin jiru. Yoo hin gargaarre yoo bilbilteen dubbisne bakka rakkoon jirtu gadi fageenyaan dhattee nu banne faayidaan qabu jechuudha. Faayidaa takka hin jiru. Faayidaa takka. Yoo miidiyaan sagalee ta'uu fi baate ani sagalee tiyyaa warii kiyyatti guutee saba kiyyaaf sagalee ta'a abukaatoo saba kiyyaati. Isaan irraa bayan. Kan Wallaggatti haadhaaf intala wal biratti ajjeesan gudeetan abbaa irraa ajjeesan adda hasaasa dhatte uummanni arsii gaaf sarrafaa oolte adda sibirallee dhuftee geette boru ammallee baalillee gadi buuti. Kun mana kamirraayyuu ooltu abadan. Maal jette qeerroon biyyaam? Mucaan amma qeerroon amma waliin haasofne. Jawaar mana hidhaatitti bahus hafus abiyyaan goorran taa'udha ejjannoon kenna kana. Achitti hafus bahus ejjannoon kenna abadan irran taa'uun ejjannoo kenna kana.
Ayyoo abboon wajjin gabbaaniiranii dhagaa jirtan. Maaliifi xiqqoon qabdu sagaleen. Sagaleen xiqqoon qabdu. Isin namni 400 kun nama 400 maatii 400 irraa baatan bilbiltanii walitti himtan waan xiqqaadhaa miti. Namni 400 nama 400 yoo bilbilee hime nama 400 dammassaa jechuudha. Sagaleen xiqqoon qabdu. Ijoolleen waraana keessa jiran dacha'aniiran uummata keessa as deebi'aniiran. Ijoolleen kunniin akkaataa itti lolan nama 2,000 keessaa nama dha'uu barbaadasa akkaataa ittidhaan ni beekan. Jara kanneen meeshaa itti kennu. Hidhataa gandaa irraa fuudhanii. Meeshaan jara barbaachisa. Haalata boombii darbuu dandeettu jaratu beeka. Nama qeerroo keessa jettee dubartii keessa jettee haalata bakka feete galaafachuu danda'e jaratu beeka. Ijaan dhaawoo jette ija akkatti dhooftu ijoolleen leenjitee baate jedhan. Jara kanneen soqanii barbaadanii walitti fiduu ijaaruudha Oromiyaa keessaa. Ijaaramni hin jiru. Ijaarama afaaniitiif wayyoo hooyyee bichaadha malee ijaaramni hin jiru aboo. Walitti himnaaf ta'e mun feesfeesii walitti himna humna gootan tokko hin jiru. Har'a xiqqaattus guddattus horii kiyya kiisii baasee saba kiyyaaf sagalee ta'aa halkanii guyyaa bilbilee bakka rakkoo hin jirtu. Amma gada bazaata rakkoo cimtu jira. Isaanirraa bahe isaanirraa dhaladhe. Wallaggas yoo miidhame isaanirraa bahe isaanirraa dhaladhe. Nullee dhumannu isintu itti gala biyya kana jetti qeerroon biyya. Ati akkamitti mana ijaaruudhaaf akkamitti fooqii ijaaruuf konkolaataa biyya kanatti jijjiiratte. Nu dhumannus isintu itti gala. Simboochisu, simmararu. Bakka rakkoo hin jirtu isaanirraa baane isaanii sagalee ta'uu qabnu miidiyaa qofa eeguu hin qabnu. Dirqama miidiyaan qofa naa gabaasuu qaba jedhee miidiyaaleen komadu anuu miidiyaadha. Miidiyaadha mataan kan kee ofiyyuu. Saba keetiif sagalee ta'uun. Haloo. Hello, dhagamu. Jaala kiyya ni dhagaa. Ni dhagaa itti fuuf. Ani wanni tokko qofa dhaamachuu barbaada beekte. Amma biyyatti biroo raftee bilisummaan takka illee dhuftu akka jirtuun akkuma amma asirratti ilaalaa jirru kana 400 wayii kun ganda ganda jiraati. Bakka jiru gadi bahee balbala cufuu, karra cufuu, kaara gargalchuu hatta amma achiin hasaasa yoo achi baanee amma gaara washaasaa yoo kurree ittiin jenne dhagaatti gaggargalchinee mukatti gaggargalchinee jenne karaan cite akkasuma karaa shawaa, karaa jimmaa, karaa hararsilaa eegaltee cuftee jirti. Amma xiqqoo akka gurraan dhageettii hin qabne karaa shawaati, karaa wallaggaa, wallollee itti jirti. Karaa akka cufamutti walumaa galatti kana feena nuti amma. Akka mucaan amma jedhetti of duuban deebitu. Jawaar bahees dhabaate Hacaaluuyyuu hin dhabnee miti. Itti fufu. Wanni nurraa eeggamu ammoo akkuma amma mucaan dhaamate kana bakka jiru ija sirriidha dalagaa jirti. Miidiyaa irratti illee guuramaa jira mallayni. Bakka jirti qarshii 10 taane dhaqqabuuni odoo mallaqa kana irra taa'insan taane qeerroo tanaan dhaqqabuu hoomacha isaa yoo bishaan illee afaanitti qicate yoo afaanitti illee bishaan qicate dhume daa'imman kaleessa shaashamannetti dhumte daa'imman ootan sunniin yoo dhumatu kana nu garaan nu dadhabee jira baay'ee tokko garaan nu dadhabee jira kalaas amshir hin boo'in obsi amshir homaa miti. Amshir bo'uun barbaachisu uummata Oromoo ammaan booda bo'uun barbaachisu hin boo'ina garaa jabaadhaa gadi dhadha amshir hin boo'in. Walumaa galatti biyyi takkittiin akka of duubatti namne daangatti Sumaaleen hin jirti Sumaaleellee waliin kaatee jirti wanni tokko wanni duubatti hafee takka hin jirtu kaasaa wali kaasaa ijaara bes namni dhume amma achi wal duuban deebu wanni jiraannu takka illee hin jirtu haganuma jedha nagaatti. Dhiira waraanni hin boochifne jechi boochisaa jette Oromoon. Dhugaa dhiirra waraanni hin boochifne waraanni yoo si waraanan hin boottu. Maaltu si boochisa? Jecha si boochisa. Agartee? Ani kana hateen dhaabnee bar. Bakka kana agartee hateen dhaabnee bar. Dhaamee hin boonne gaafsan. Amma muduu maatiin kiyya faamiliin muluun sudaaraa ta'edhani ani hin boo'u. Rabbal kaabatti hin kakadhe. Kan du'e kunniis faamilii kiyyaami kan maan irraa ba'e muluun isaa daaraa ta'e ani hin boo'u. Argee jira bo'uun barbaachisu boochi galma sin geessu sin billisoomsu garaa laafichi sin billisoomsu garaa jabaachuu gurraachachuu cilee ta'u ejjannoo kan kee fuulduratti hin deemu Jawaar bahee ba'uu baatee hayyoon Oromoo baasuu baatanii qabsoon Oromoo kan dammaqe kun manatti deebi'uun qabu Sumayyaadha welcome post sainame
Kana ijoollee waraana keessaa baatee raasaa jirtu biratti su qabdanii bas. Welcome. Maqaa daawwachuu dursee duraan dursee maqaa daawwattoota keetiitiif maqaa keetiin hedduu si galateeffadha. Galatoom. Atillee galatoomni. Anaa ati mee nu jalqabi lamaan kennaayyuu akkuma duratti sitti himne miseenjariidhaan. Isin ijoolleen kunniin lamaanii Sumayyaadha. Biyya jarri jiraatan hin beeku. Dubaay ta'ee biyya Arabaa jiraatanii shamarran qaqqaalii Oromooti. Daawwattoota kiyyaan wal bara yeroo jalqabaatiif peejii kiyyatti dhufaniirani. Ijoolleen kun akkam beekurraa gaafa Hacaaluun Du'eerraa kaasee ji'a lamaaf deemamaa jira. Urgasaniin durallee wal bira ta'anii harka tokkoon hojii namaa hojjechaa harka tokkoon Oromoodhaaf falmachaa turanii jechuudha. Hojii ofii dhaabbanii. Ni dhagamaa miti? Ni dhagama. Falmachaa turanii jechuudha. Garuu warroonni jijjiirama kana hin barbaanne warroonni hidhamtoota Oromoo kana gammachuu qabu. Shamisii jarri uffattee guyyaa kaleessaa dhuftee wanni dhaga'uu qabdan. Shamisii Hacaaluutiif Jawaarii kalee qeerroo nurraa du'e. Hasaasan nama 5tu du'e. Shaashamannes akkasitti du'e. Hararitti namni du'e jira. Shamisii Hacaaluu Gaddaa fi Jawaar Firiita jedhu godhattee erga dhuftee booda namni gariin maal jettii irra baateeni Jawaariin gammaddanii du'a isaa irratti akkanatti shamisii gurraacha uffata gurraacha uffatanii baataniidhaan. Laamshinsu hamilee cabsuun warra akkana isiniin jiru warra shamarran kanaan akkana saantiifi takkaadha bilbilee ganda ofii quban qabu. Ganda ofii ganda itti dhalatee keessaa bee quban qabu. Kanaaf ijoollee tanarraa gora piliis ijoolleen sabboontota eenyu wajjin hujii asitti seenaa jinjimoo dalagaa jirtu dalagaatti seenaa toltuutu fa'aa hojjechaa jirtu Awustiraaliyaa irratti hojjechaa jirti. Irraa goraanii isinin jechuu barbaade mee yaada keessanii ibsadha waan isin mudate irraa jechuun barbaade maqaa keessanillee daawwattoota kiyyaan wal bara namni isin wallaaleen jiru dheeyyaata. Maqaan kiyya akkuma peejii kiyyaarra jiru Sumayyaan jedhama. Kaleessa galgala nuti jalqabarraa dhimma Jawaarii dhukkubame jedhe dhagaamne baay'ee gaddine dhugaa hojii hojjannaa garuu hojii sanuyyuu akka hojjannu dadhabne kaleessa irraa osoo hin ta'in guyyaa Hacaaluun Du'eerraa kaasne jechuudha. Baqa baay'ee gaddi nutti dhagahame. Koonneshiniin keessanii addaan kukkuta. Connection amma dhagama hin dhagama ni dhagama itti fufa. Annaa shaamisi san uffanneeti shaashiin kennallee kan uffanne gurraacha sirriidha garuu nuti Jawaar du'e jenneet osoo hin ta'in qeerroo fi qarreen hedduutu wareegame guyyaa kaleessaa hedduu qeerrootu nurraa wareegame isaaniif gadduun qabaannu nuti kan gaddineef isaadha malee amma peejii sun nuti liivin nooraamne diiletii nurraa godhamee jira. Lammata dammoo footoo kenna kaasanii ijoollee Jawaar irratti farrisaa jiranii Jawaar irratti falfalaa jiranii Jawaar irratti akkas olola no Jawaarii fi Jawaar irratti wanta akkasii olola ofuu miti baqa isatti wanti wayii ta'e inni miidhame jedhamutu dhaga'uun barbaannu gurra keenyaan isa dhiisii qeerroof qarreen miidhaman jedhamutu dhaga'uun barbaannu. Betalay Muhammad Abdallah namichaati amma peejii kanarratti Jawaar wajjin qabsoofna malee Jawaar irratti hin qabsoofnu. Guutumaan guutuutti Oromoodhaaf qabsoofna malee Oromoo irratti hin qabsoofnu. Jireenya biyya ormaa rakkataa kana keessa jiraata. Oromoo irratti hin qabsoofnu yoomiyyuu taane hawwii akkasiis hin qabnu. Hawwiin nuti qabnu bilisummaa Oromoon tokko ta'ee Oromoon bakkee guddaa ga'ee mirgi keenya bakka akka mirga nama kamiitittu nama kamiin qixxoofne jiraachuu hawwinu. Malee nuti Oromoo irratti Jawaarii miti nama irratti gonkumaa Jawaaritti bakka wanta akkasii yaaduu miti haga labbeen keenya cabe nuti beeka. Ammallee hanga gaafa bilisummaatti hanga uummanni. Abshira umaa miti.
Sagalee keessan tokko kutaara anatu sin baase koottaa deebi'a. Sagalee keessan tokko kutaara koonnashiinii keessa fooyyessaatii koottaa seenaa. Dhaloota qubee irratti dhagaan darbina. Dhagaa kan darbuu feete galii biyya darbi. Dhagaa kan darbuu feete ammas hin dhagamu sagaleen dhagaa kan darbuu barbaadde galii biyya darbi. Galii loli. Karaa ittiin galtuu dhabde biyya irra jirturraa si galchina. Yoo dura bishaaniin deemte kara bishaaniitiin si deebisna. Sagaleen hin jiru dhaaran. Sagaleen amma jira lakkoofsa 4 naa barreessi. Lakkoofsa 4 sagaleen hin jiru itti lakkoofsa 4 naa barreessi. Lakkoofsa 4 naa barreessa sagaleen hin jiru. Lakkoofsa 4 naa barreessame. Lakkoofsa 4 naa barreessa sagaleen hin jiru. Lakkoofsa 4 naa barreessa. Hin jiru sagaleen lakkoofsa 4 naa barreessa. Tole Roomaan galatu. Kanaaf maal jechuun barbaade? Ijoollee gabbaatee falmataa jirtu. Ijoollee sabaaf falmataa jirtu. Ijoollee fakkeenya qeerroo shamarran biyyaa kakaasaa jirtu. Isin akkamitti dhagaa irra darbitan gabbaatanii? Waan isin kennaa jirtan kana ol kennaaranii barisaan. Biyya Kuweetit, biyya Dubaayiit, Suudi Arabiyaa, biyyoota Arabaa, Oomaan, biyyoota xixiqqoo sanniin irraa kaaseetiin waan isin asitti gumaachitanii ol gumaachaa OMN ka jaraati bar. Jaratu yaari. Arra qabsoo qeerroo biyya keessaa kanas isaani kan faana deemaa jiru. Isaani kan tarkii oofaa jiru. Jilbiiffattee mana namaatitti hojjetteetiin jaratu geggeessaa jira. Jaratu dhiiga ofii gajjisiteetiin gargaaraa jirti jechuudha. Karakkate. Masgiida taanaan, beeta kiristaana taanaan jaratu gargaaraa jira jechuudha. Qeerroo dhaame taanaan. Har'a horiin Kuweetitti guuramee jiru horii hagam. Birri Itoophiyaadhaa walakkaa miliyoonaatitti guurameera Kuweetitti. Deeggarsa kan jedhamu deeggarsa uummata maatii hidhamtootaatiif kan jedhame walakkaa miliyoonaatitti guurame biyya takkatti keessatti jaratan akka innee jechuudha. Akkamitti jararra dhagaa darbitan? Akkamitti jararra dhagaa darbitan? Dhagaan darbamuu hin qabu. Dhagaan jararra darbamuu hin qabu. Koottaa deebi'amee ijoollee. Dhagaan irra darbamuu hin qabu. Kamiif dubbannee kamiin dhaabu? Biyya takkatti to'adha walakkaa miliyoonaa guureera. Biyya takkattiin walakkaa miliyoonaa 600 ol birrii Itoophiyaa 600 ol kan guurtee harkaa qabdu. Akkamitti dhaloota qubee gabbaatee yoo waa dubbattu akkamitti dhagaa irra darbita? Harka kamtu dhagaa irra si darba shamarran irratti? Shamara biyya alaa tana ilaaltee ta biyyaa kaatii bar. Shamaraa hojiin dalagamu. Tigraay bar dubartiidhaan biyya qabatti. Haacaaluu ta nyaatte bar dubartiidha. Tan haacaaluu nyaatte dubartiidha bar. Hayyoota kennin meeqasii kan liqimsite dubartiidha bar.